Fanne dammayne gamtoo maan harka wal qabanne nteeffanna ilaayof gargaarsi fanne. Babbriidaa jiru kam caalaa gammachuu gurguddoodhaan eeggattan qabannee dhufnee jenna. Dhimma jiruu fi jireenyaaf illee qalbii kennan shaagalle jecha kutannoo fi murannoo kennan baranne gammachuu kenna boqonnaa tokkoffaa darbinee boqonnaa lammaffaa geenye jedhu jaallattootaa fi dinqisiifattoonni kenna dabareen gammachuu kenna dafee tureen carraa kamiin himnee kamiin dhiibnaa jedhan Allah shikaalii jasmil zeenaa issammaal jecha duraan dursine markaza tawbara Ustazin kina mubarak assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedhan obboleeyyan keenya warra dhimma jiruu fi jireenya biyyootaan barafacane salaamtaan tinne qilleensarra darbuudhaan isinaa geetu jedhan barattoota isaanii kanaan dura toroo isaappiin da'imuudhaan barsiisaa turan gosoota barnoota isaanii shoora gurguddaa kan taphatan amalli isaanii akka warqee jaalalli isaanii qalbii namaa kan boja'u hundi keessanuun sagantaa babbareedduu tana affeeramtanii jedhu guyyaa eebba kennaa qophiin barbaachisu hunda xumuranne simannaa hawaasa bal'aa qofa eeggataa jiru sagantaa kanarratti munashidootaa fi ulamaan gurguddoon haala boonsaadhaan kan affeeraman shaalii jimmaatii fi munashida keenya beekamaa Ismaal Abbaa Milkii dabalate maal kana qofare Shee Abdusalaam Kadir yookaan Shee Abdusalaam Dawaam sagantaa babbareedaa guyyaa eebba isaanii haala boonsaadhaan kan affeeramanii jiru Amiir tokkoffaan maarree obboleessa keenya Huzeyfaa fi obboleessi keenya Ibrahim gama bilaalutarraa duraan durusine ustaazin kinna lenu barsiisuuf jecha boocee adda darban galanni isaanii jannatul firdawsii jedhu sagantaa kinna lee tawakkaltu ala rabbuna jenne qur'aanan isin banne walaloof nashiidaan isin simannaa jedhu maarree gama sumayyuutu Allah obboleettiin Oromiyaa fi obboleettiin Dasuun obboleeyyan teen markazoota adda addaa jirtan jireenya biyyan baatiif larkan kinni barne bu'aa kenna argine guyyaa gammachuu kenna maarree konkolaataa kafaltii bilisa ta'e linkii makriistan qabatanii affeeramtanii jirtan guyyaan eebba isaanii sagantaan babbareedaan kun akka lakkoofsa Ingilizii bara 2023 baatii 12 gaafa guyyaa 21 guyyaa kamisa galgala sagantaan babbareedaan kun akka saatii biyya Arabaatti sa'a 8:00 akka saatii biyya Oromiyaatti wuleessaa takkul mishiitu hundi keessanuu affeeramtanii jirtan maarree obboleessi kenna Kaalidillee seenaa babbareedaa yeroo kam caalaa markaza kana keessatti kan dalane gammachuu gurguddoodhaan isin eeggataa jedhan kore geggeessituun sagantaa kanaallee obboleeyyan teen markazoota daddaraa dhuftan sagantaa keessa wal duraa duubaan nu beeksifnaan qilleensarra isin oolchinaa jedhu sagantaa kana ispoonsara gochuudhaan kan wajjin turte obboleettiin teen Samiraa Girmaa anis gammachuu obboleeyyan keenya haala boonsaadhaan irraa gammade jecha qindeessaan sagantaa kanaa Gadaa Istiidiyoo Seentar eebba barattoota eebba markaza warra beeksifachuu barbaadan